Hello ladies and gentlemen, this is Abdurrahman Kistan. Today I came back with new chapter, with new lesson. Here today we're gonna see love expressions, ways of expressing your love. Here, expressing your love, which means elaborating your love, promoting your love, introducing your love to someone who you love, okay? To your lover one, okay? Here, expressing your love jechuun karaalee jaalala keenya ittiin ibsinu, jaalala ibsachuu, expressing your love jechuun jaalala ibsachuu, okay? Expressing our love, okay? Introducing our love, announcing our love to our lover one, okay? Jaalala keenya yookaan abbaa keenya yookaan haadha keenya yookaan mootiyyuu dhiiras ta'uu shamaras ta'uu danda'a, someone who do you love, okay? Nama ati jaalatte sanatti karaalee ittiin ibsitu jechuudha. These all are expressions you can use when you want to express your love to your lover one, okay? Nam jaalattu karaalee ittiin ibsitu kanneen keessa ka barbaadde filachuu dandeessa. Hagana qofa jechuu miti. Baay'ee hedduutu jira. Kunneen mootiyyuu muraasa sa'aatii keenya wajjin jechuudha. Here, let us see. The first one is expressing your love jechuun jaalala kee ibsachuu jechuu. Expressing your love, jaalala kee ibsachuu. Express jechuun introduce, announce, elaborate, okay? State leen jedhama. Mention jechuu lee dandeessa jechuu. Here, the first one is very known and a common expressions that we all are used. Here, I love you. I love you, my dad. I love you, my mom. I love you, my girlfriend. I love you, my boyfriend. I love my sister, my brother, etc. You can, okay, no problem. Here, I love you. The expression is here. I love you. Si jaalladha jechuun abbaa koo, haadha koo, hiriyaa koo, shamaraa hiriyaa koo, kan dhiiraa, obboleessa koo, obboleettii koo. I love you, okay? And the other one is here. I adore you. I adore you, my mother. I adore you, my sister. I adore you, my dad. I adore you, my brother. I adore you, my girlfriend. I adore you, my boyfriend. I adore you, my relatives. Okay, etc. You can, no problem. Okay, here, I adore you. Jechuun si jaaladha jechuudha fakkeenyaaf. I love you, my girlfriend. Jaalalleetoo sin jaalad. You are beautiful. You are gorgeous. Okay, you are perfect. Jechuun dandeessa jechuudha. The other one is here. I love you from the. I jumped one. Here, I love you forever. I love you forever. Yeroo kamiifuu yoomiyyuu si jaaladha jechuudha. Dhuma hanga dhuma. I love you forever. Yeroo kamuu hanga dhumaa sin jaaladha. I love you forever, my girlfriend. I love you forever, my mom. I love you forever, my dad, etc. Here the other one is I love you from the bottom of my heart. This expression is actually used among the lovers. Jaalaloota itti fayyadamaa jechuudha kana yeroo baay'ee. I love you from the bottom of my heart. Oh my sweet, my love. Okay, girlfriend or boyfriend. Here, I love you from the bottom of my heart. Onne koo keessa onne makoo irraa si jaalladha jechuudha. You can use to express your love to your father, to your mother here by using this expression. I love you, my mom, from the bottom of my heart. From the bottom of my heart, Dad, I love you. You can say. Here the other one is I want you my life forever. I want you my life forever. Jireenya kee keessa si barbaada baqa si barbaada jechuudha. My mom, I want you forever in my life. Haadha koo jireenya kee keessa sin barbaada. I love you, my girlfriend, in my life. Okay? I want you my life in my life forever. Jireenya kee guutuuf si barbaada jechuudha. Na barbaachiftaa jechuudha. I need you, okay? I demand you. Baqa si barbaada na barbaachista jechuudha jireenya kee keessatti. Okay, you can express this also to your lover one, to your dad, to your mother, to your brother, to your sister, etc.
Oh, itaadha. You are mine. Okay? This expression is for your lover, okay? Oh, you can call her name or you can call his name, then you mention you are mine. Okay? Ati tiya, ati kiya, you are mine. Okay? Maqaa isaa sana waamtanii yookaan immoo maqaa ishee sana waamtanii ati tiya, ati kiya jechuu dandeessu. You are mine. Ati tiya. Okay? Be mine. Tiya ta'i jechuudha. Karaa biraatiin be mine. You are mine. Okay? Maqaa nama sanii itti galchuu dandeessan. Fakkeenyaaf shamaratu maal haa jennu? Jamaal haa jenna. Jamal, you are mine. Abduu, you are mine. Jamila, you are mine. Khadija, you are mine. Fatia, you are mine. Okay, akkas jechuun ni danda'ama. You are mine. Yoo namni sun beekame immoo chigiree illee rakkoon qabaatu. Then you can express by using this expression. Okay. Here the other one is, you have a special room in my heart. Okay. You have a special room in my heart. Ati onnee kee keessatti kutaa addaa qabdaa jechuudha. Which means I love you so much. I love you more than I can say jechuudha. Okay. Hanga jedhu caalaa si jaaladha. Ati onnee kee keessaa kutaa addaa qabdaa. You have a special room in my heart. Ati onnee kee keessaa kutaa addaa qabdaa. Ati onnee kee keessaa iddoo addaa qabdaa. You are special for me. You are precious for me. You are perfect for me. Okay? Ati anaaf qaaliidha. Ati anaaf guutuudha. Ati anaaf adda. You are unique for me. Ati anaaf adda jechuudha. Here, the other one is, do you know how much I love you? Here is question mark over here at the end. Do you know how much I love you? Hammam hanga si jaaladhu ni beektaa? Hangam hanga si jaaladhu ni beektaa? Jettaani jechuun maybe he or she knows, okay? Yookaan isa yookaan inni ni beeka. This is your expressions, okay? Here, do you know how much I love you? Hammam hanga si jaaladhu ni beektaa? I love you more than you can say. I love you, okay? And let's laugh. The other one is here. I have no problem to read your heart's language. Okay? I have no problem. And rakkoota kaa'uun qabu. To read your heart's problem. I mean that. Your heart's language. Sorry? Here. And rakkoota kan qabu. Afaan onnee kan keetii dubbisu jechuun onnee kan kee dubbisuudhaaf rakkoota akka hin qabu. Dandeetti onnee kee ittiin dubbisu yookaan akkam akka godheetti si jaaladhu yookaan ofisi dhiyeessuun hin danda'a jechuu ibsa ibsichi kun. Here, I have no problem to read your heart's language. Your heart's language jechuun afaan onnee keeti jechuun haala onnee kee ittiin dubbisu haala onnee kee ittiin laaffisu beekuun nan dhibu rakkoo sanaan qabu jechuun. So, he can, propose simply, okay? Namni kun zinzanaa jedhama afaan keenyatti propose. Okay? Propose. Zinzanaa anin danda'a rakkoon qabu onnee kee nan dubbisaa jechuu. I can read your heart jechuu karaa biraatiin. Here the other one is, your care makes me precious. Okay? Your care makes me precious. Kunuunsi ati naaf goote qaalii na taasise. Here, the word precious. Qaalii jechuudha. Your care makes me precious. Kunuunsi ati naaf goote. Haalli ati ittiin na qabde. Anammoo qaalii na godhe. Na boonsee jechuudha. Okay? Your care makes me precious. My girlfriend. Your care makes me precious, my boyfriend. Your care makes me precious, my mother, my father, my brother, my sister. Okay, now I think about button to get to this. Here the other one is, you are a real dream. You are my real dream. Okay, here. You are my real dream. Ati abjuu kiyya kan dhugaati. Kanuma eebjate yookaan abjuudhaan arge yookaan eebjachuu fedha. Ati, you are my real dream. Ati baqa abjuma kan goote
tiyyumaa jechuudha bakka ati dhugamatti qiiqumatti abjuu koo jechuun wantuma an yaade yookaan wantuma an barbaade sanaadhaati jechuudha. Here I miss you. Okay, I miss you. Si yaade jechuudha. I miss you. Here I miss you. Hey, the otherwise I have no word to name you. Ani jechan qabu waan ittiin jedhee si waamu yookaan mootiyyuu wanta jedhee maqaasiif baasu hin qabu maal jedhee akka si waamu hin qabu jechuudha. I have no word to name you. Jechan qabu ani maqaasii baasuudhaaf jechan qabu ani kan ittiin si waamu jechuudha. Karaa biraatiin I have no word to name you. Okay, hin qabu jecha maal akkasiin jedhu jechan qabu jechuudha. Shall I call you my life? Jiruutii asiin jedhu. Shall I call you my life? Jireenya kiyya asiin jedhu. Jiruutii asiin jedhu. Yoo shamara ta'e yoo dhiira ta'e jiruu kiyya asiin jedhu. Or you can say, shall I call you my soul? Lubbuutii asiin jedhu. Shall I call you my soul? Lubbuutii asiin jedhu. Or you can say, shall I call you my sight? Agartuutii asiin jedhu. Agartuu kiyya asiin jedhu. Or you can say, shall I call you the light of my heart? Ibsituu onnee kootiiti siin jedhu. Shall I call you the light of my heart? Ibsituu onnee kootiiti siin jedhu. Ibsaa onnee kootiiti siin jedhu. Yoo dhiira ta'e shamara ta'e akkasi jijjiirtu jechuudha. Or you can say, shall I call you the light of my eye? Agartuu ija. Agartuu ija jiraami. Agartuu ija kiyyaa siin jedhu. Here, the same aside. Ijatiyya siin jedhu. Agartuutiyya siin jedhu. Yookaan immoo the light of my eye jechuun ibsaa ija kiyyaa ibsituu ija kiyyaa siin jedhu. Or you can say the light of my life. Jireenya kiyya siin jedhu. The light of my heart. The light of my heart. The light of my soul. Siin jedhu. Jecha kanneen ibsuu dandeessu jechuudha. Here the other ones, I am absolutely faithful to you. Ansiif amanamaadha. Ansiif amanamaadha. I am absolutely faithful to you. Okay, I'm absolutely faithful to you. I'm absolutely faithful to you. Ansiif amanamaadha. Sin amanamaadha. I believe you. Okay, you are mine. Be mine only. Just I am absolutely faithful to you. Ansiif amanamaadha jechuudha. Here the other ones. I understand what life means. I understand what life means. After I have started to love you. An jireenyi maal akka ta'e kaniin hubadhe ergan si jaalachuu eegalehi. Ergan si jaalachuu jalqabehi jechuudha. Okay, here I understand what life means. Ani jireenyi maal akka ta'e kaniin hubadhe after I have started to love you. Ergan si jaalachuu eegalee jireenyi maal akka taate hubadhe jechuudha. Here the last one and the most I will marry. Okay. Si fuudha yookaan immoo sitti heeruma. I will marry you. I will marry you. Okay, si fuudha sitti heeruma jechuudha. Here, these all are expressions that we can use when we want to express our love to our loved one, okay? You can memorize it and rehearse it and practice again and again. The other one is here, my sweet, my honey, my darling, my sweet, my honey, dammatiya, my darling, okay? What dinqitiya, ta'adda. Jenne karaa ittiin waamnu jechuudha. Here, I'm gonna up our today's lesson over here. Until next time, be safe. Have a nice time. This is Abdurrahman Case. Enjoy my YouTube channel, Case and School of Language. Thank you for watching.